Oolmaa kan kennuuf qoodii umurazaan wanna mana keessa nuuf hojjedhu warri jettanii akkasuma immoo sababa roobatiif meeshaa waraabuu dadhabee har'as mana oole oolmaa kiyya yookiin laaqana irbaatallee jechuun ni danda'ama. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuuni amantiif kutaan sooliin qoodiin jirra jirtu siniin jedha. Har'a kaniin qabadhee dhufe fuula kiyya maal akka dibadhee fi akkasuma mootuyyuu foon diimaa yookiin ittoo diimaa foonii akkamitti kaarotii waliin barakachiifnee hojjetuu dandeenya kan jedhu mana keessa qabadhee sinii dhufe. Akkuma beekamu alhamdulillah haadha maatiiti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jirra jirtu siniin jedha. Fuula kiyya hin laalina. Fuula kiyya maaskii yookiin kalxaa fuulaa dibadhe waan mana ooliif jecha aduun namiite fuula kiyya hin laalina ta'a siniin jedha. Itti aansuun akkuma argitan jalqaba irratti shunkurtii kiyya qoonjifadha. Yeroo hunda akkaataan inni fayyadamu shunkurtii bishaan keessa kaayaa fayyadama manuma kiyya keessa jechuudha. Shunkurtii erga qoonjisee hidda shunkurtii illee keessaa yaasuuf ta'a garuu qullubbii qoonjifataa jira jidduudhaani. Viidiyoon kun viidiyoo daqiiqaa 5 sa'aatii 5 ta'uu danda'a garuu idiitii gochuudhaan viidiyoo gulaallee xiqqeessinee haala kanaan jecha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qophoofna. Erga shunkurtiif qullubbii qoonjisee ka'ee ammoo kaarotii bocachuutti jira. Dhiifama naaf kolchaa isiniin jedha. Kanaafi kaarotii kiyya bocadhee geessee jechuu qopheeffadhee shunkurtii kiyya hidda keessaa baasaa jira. Hidda isiisan caafii albeetiini hundi keessanuyyuu akkanatti osoo baaftanii baay'ee bareeda kunoo hidda erga baasee akkana jira jedhee isin agarsiisaa jira. Garuu viidiyoon adda isaatitti daqiiqaa 60 ol ta'ee jennaaniin viidiyoo idiititti deebisee daqiiqaa hagana bichatti isiniif deebisee shunkurtii kiyya yeroo baay'ee dhiqan yoo shunkurtiin hin dhiqamini mana namaatillee yoo nyaadhee jedhe uf jajuuf odoon ta'in dhugaa jirtu isinitti hima nagubaa jechuudha. Bakka nasin gaggeessaa naguba garuu shunkurtii baay'ee sirriitti qajeelchee dhiqee bishaan keessa odoon tursiisin haala kanaan kattafadhee yookiin qopheeffadhee kokotadha shunkurtii kiyya jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya laayik gochuudhaan sheer godha. Achi booda kaarotii kenna karaa wannaa jechuudha sibiila kana kaarotii daakuu dandeettan maashina daakutti illee garuu ani hunda isaatuyyuu maabiraatii qajeelatuyyuu waan hin qabneef isin waan baay'ee narraa barattan maabiraatii qajeelatti na daakuu fi qajeelatti na hojjetu hin qabu. Akkuma argitan kana shunkurtii kiyyaa fi kaarotii kiyyaa erga kokotadhee qopheeffadhee kaarotii illee daakadhee jedhee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maandajaa kiyya qabsiifadhee walumatti itti naqe. Distii keessa zayitiin wanni tokkoyyuu hin jiru sirriitti hubadha. Jalqabaaf kaarotii fi shunkurtii waliin naqnee akka distiin ukkaamamu itti qadaana. Yoo distiin keenya bishaan dhalaa jira ta'e ammootuyyuu akka distii bishaan hin dhalles malatu jira. Haa ta'u malee asitti ganama buna dhugne buna cinaa kiyya taa'ee danfisaa jira yookiin akaayaa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haa dhuynullee isiniin jedha. Qilleensi baay'ee bareeda. Aduulleen baay'ee hin baane duumessa nama qorrichiisa yookiin nama qaxaaxeessa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya shunkurtiin kiyya bishaan na jalaa godhachuu heda garuu akka bishaan inni hin godhanne salphamatti jechuudha. Erga shunkurtiin bilchaatee jedhee hordoftoota fi kabajamtoota umurazaan barbaree itti godhe. Har'a zayitii barbaree duuba godhaa jira. Silaa'uma barbareetu dura godhama moo zayitiitu dura godhama? Akkasuma immoo shunkurtii dura godhama moo zayitii dura godhama? Koomentii jalannaa barreessa. Ani hundumaayyuu ni fayyadama. Isin ajaa'iba nyaanni ufii namatti haasa'a. Nyaata yoo hojjetanii akkamitti akka hojjennu fi akkam akka goonu ufumaa namatti jalqaba ergaa shunkurtii fi kaarotiin bilchaatee booddee sanii barbaree itti godhe barbareelleen bilchaatee gubatee kaarotii fi shunkurtii wajjin jennaaniin boodarra zayitii hagana barbaachisu itti godhe. Nyaanni tokko tokko ammootuyyuu distitti dura yookiin maxbashatti zayitii godhuu nu ajaja. Tokko tokko ammootuyyuu erga shunkurtiin bilchaatee zayitii itti godhuu nu ajaja. Booddee sanii barbaree tokko tokko ammootuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya shunkurtiin erga bilchaatee barbaree nu ajaja. Yoo shunkurtiin bishaan qabaatte jechuudha. Lafti gannanii beeytanii shunkurtiin bishaan qaba waan ta'eef innuu barbaree naa hagubuu fi akkasitti hojjedhe dhamni isaallee ni mi'aa bishaan tokko malee jechuudha. Haala amma argitan kanaan distiin kiyya osoo waan tokkollee hin qabatin distiin qabate taananiin dhandhamni nyaataa yookiin xaamni nyaataa hundaayyuu akka badetti dhibbarraa dhibbatti amansiiftanii beekuu qabdan. Maaliif jennaaniin nyaanni kumuyyuu jalatti qabate gubate taananiin xaama isaa yookiin dhandhama isaa nu jalaa balleessa. Dirqama nyaanni keenya dhandhamaa fi xaama gaarii qabaachuuf jecha ibidda laafaa fi of eeggannoon hojjechuu qabna. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani waa beekee osoo hin tahin asitti distiin kiyya qabachuuf taanaan baay'eerra turte kasala haaraa itti dabale sababa saniif na jalaa butuu barbaade bishaan xiqqoo xabirra godhadhe haala sanii fayyadamuu ni dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota umurazaan meetiree laayikiin eessa jira amma suugoon kennaa yookiin ammootuyyuu haala kanaan kaarotiin illee bilchaatee shunkurtii wajjin dhukku jedhee haala amma argitan kanaan ija keenyattuyyuu kan bareedu kan namatti tolu tahee jira argaa jirtan jedhee yaada.
maaliif jennaan viidiyoo idiitii irraa dhaabee normaala yookiin isa orjinaala viidiyoo ta'e daqiiqaa hagattii namni isin argitan tuni osoo isin ajaa'ibe daqiiqaa irra caalaa viidiyoo saakandii daqiiqaa 60 idiititti deebisee daqiiqaa 10 godhe kana isin ajaa'iba viidiyoon amma orjinaalaa kuni daqiiqaa 3 ol isatu keessa jira yoo isiniin jedhe raajidha waan baay'ee nama dadhabsiisuu fi hedduu namatti ulfaatudha garuu ilaalcha ijaatitti isiniif bohaarsa bakki ani itti hojjedhu kun ammoo isin ajaa'iba yaa maasha Allah alhamdulillah achi booda suugoon kiyya sirriitti naa bilchaatee jennaan sooqiddaa fi mi'eessitu yookiin bohaaraata jalqabaa itti godhe bohaaraata kana namni barbaadan na dubbisa kunu amma dadhabee dura lafa taa'aa ture teessoo ol dheeratu irra taa'ee bilchaatee dhiyaataa jira amma foon kiyya dhiqataa jira foon illee kan re'eetii baay'ee hin turu ni beeytan jedhee yaada hedduu namatti tola jechuudha foon kun kiiloo tokko foon kiiloo tokko meeqa warri jettan ammootuyyuu yeroo biraa qabadhee isiniif dhufuu danda'a hadhaaf ammootuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kiiloo tokkoo fi walakkaa bitee akkuma asitti argitan kanatti bilchaatee mi'eessitu yookiin urgeessitu yookiin bohaaraata erga itti godhee sooqidda itti godhee jedhee foon amma itti godhaa jira ammallee jechuudha kun hojii kiyya dhuunfaadha an hin beeku namni akka akkatti hojjechuu danda'a akka mana kiyyaatti erga foon illee itti godhee osoo bishaan ittiin godheen sirritti dura xiqqoo foonii fi kan suugoon kuni sirritti wal fudhatee yoo inni bilchaatu foon gara bilcheennaa deemee haala amma isin argitan kana yoo xiqqaate daqiiqaa 20 fi 30 yeroo 2-3 waliin dhahee yookiin qadaadee booddesanii bishaan o'aa fedhu qorra itti naqa an sharxii miti bishaan o'aa qorraallee erga bishaan kiyya bishaan danfaa gallaayaati itti naqee jedhee haala kanaan yeroo hedduu jechuudha ittoo diimaa yoo hojjedhu asumaan na of kolchaa barbareen na jalaa hanqatee barbareen na jalaa dhumatee jira lafti gannaa yeroollee dhabee isiniin jedha roobnillee akkasii duumessa kanaaf hundumaafuyyuu barbareen na jalaa dhumatee jira hin beeku akkam akka ta'u namni barbaree barbaadan osoo koottaa walitti tumannaa waliin hojjetanna akkuma argitan kana jechuudha ani yeroo hunda ittoo diimaa yookiin ammootuyyuu kan foonii dirqama na biratti mana kiyyatti lafee yoo qabaate natti tola akkasitti tirii irratti yoo baasee akkanumaan ammootuyyuu yoo hojjedhullee itti aansuun ammootuyyuu antimaatimiin hojjechuun jaaladhu sababni isaa ittoon diimaan jechuudha yeroo hunda waan hafuuf jechuuf firiijillee gala waan ta'eef timaatimiin ni bukeessa shiroo qofa timaatimitti fayyadaman yookiin ammoo timaatimii labbii maalii akkas timaatimii irra caalaa ani salaaxa akka fayyadamuu fi wantoota akka ruuzaa kabsaa maalitti haala kanaan jechuudha gara dhumaatitti deemaa jira ittoon kenna bilchaachumatti jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isin hoo laayikiin eessa geettan laaltanii irraa fayyadamtanii qofa ba'uu wadoon tahin eessa geettanii yeroo hunda akkuma baratame qullubbii reefiisan cafaccafee ammatti nagaa jira yoo dhumachuu ga'e jechuudha isin ajaa'iba nyaanni hundi isaa ofiin isinitti haasaa isiniin jedhee jira qullubbiin adiin kuni jalqaba ka itti godhamu nyaata jalqaba itti goonu malee dhuma ittiin goonetu jira akkasuma immoo tuyyuu ittoo diimaa akkanaa kana hunda isaatuyyuu jechuudha yoo dhumarra dhaamsuuf yookiin ammoo xumuruuf daqiiqaan 20-30 hafe yoo itti goonellee hin bilchaata'uu bulleessine sirritti hafuura nuu kenna hafuura bareedaa fi dhandhama isaa nu jabeessa jechuudha yookiin ammoo ni mi'aayaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa amma ammoo tuyyuu asi qimamii adiillee ganaatti godhaa kina yookiin maajilleetti godhaa maaliif isiniin jedhe isin ajaa'iba wanni sirritti na hubachuu qabdan qullubbii adii kana yeroo tokko jechuudha nyaata jalqaba zayitii waliin xabbasnutu jira wanna ka xibsii nyaata foonii odoon tahin wantoonni adda addaa hin jirure ka xabbafamu wanna akkasii jalqabarra kan zayitii wajjin xabbafnutu jira kan dhumarra goonu jira kan jiddu goonu jira kanaaf akka mana keessaniitiin akka jechuun ogummaa dhuunfaa keessaniiti nyaata jechuun ogummaa dhuunfaati malee kan namarraa namatti onnaa jedhu miti kanaaf hundumaafuyyuu jechuudha haala kana fakkaatuun barbareen itti na jalaa hir'ate silaa osoo kaarotii qabaachuu baate haganaayyuu hin hir'atu kunoo akkana sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya silaa tirii irra godhee nyaannee isin agarsiifna asitti ammootuyyuu bohaaraata adii yookiin ammootuyyuu mi'eessituu adii itti godhataa jira namni barbaadan ammallee na ajajadha isiniin jedhee jira ani gabaabamatti jechuun waan addaa qabadhee isiniif dhufe baaltinnaa ummurazaan ka jedhu qopheesse Ameerikaa Awustiraaliyaa Kanaadaa namootiin biyyaa dhufan hedduun isaanii yoo fudhatanii jedhan qopheesse inshallah viidiyoo isiniif waraaba hundumaafuyyuu jechuudha sadarkaa kanarra geennee jirra maashaallah tabaarakallah anuwaayyuu nyaadhu na godhaa jira garuu jidduutti osoo hin tahini yeroo ammaa kana qammasee laalee dirqama sooqidda isaa beekuu qaba isinillee yeroo xumura rageetaan qamma saatii harka keessan irratti kasbuu saatii sooqidda laalaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya laayikiin eessa dhaqe sabni biraa jechuudha wanna diqqishuu yoo gadhiiseyyuu isinii galaaraami timaatimii
wanni akka timaatimii baay'ee nyaata keessa jarjaru hin jiru wanni akka killee hin jiru sirriitti kan daddafee hojjetamu dadhabbii hedduu hin qabne baasii tokkollee hin qabne garuu kenna osoo sangaallee qalee maaliif viidiyoon kenna viyuu akka namaa viyuu 10,020 hin laallamne maatii 500 sooqiddi hir'ate laale siniin jedhee mire hir'atee nan xiqqootti dabaladhe nama 60 jala qabaata nama 54 qabaata viyuun kiyya 2,300 alhamdulillah naan laallamu jechuu miti garuu maali nuu yoo baay'innaati saba biraa caalla yoo dadhabbii hojiitillee saba biraa caala itti dadhabnee hojjetaa jirra ijoolleen teenna hedduun warri yuutuuba dalagan viidiyoon isaanii hin laallamanii viidiyoon isaanii akka laallamaniif laalaa fi hundaayyuu wanni isin argitanii kennitaniif hin jiru na oromoon teenna garaa laaftanii odoo isin kadhataniiyyuu hin gargaartan bira dhaabattan yuutuuba isaanii laalaa fi ijoolleen akka biyya arabaatitti hin dachaane ufii keessaniyyuu haga tiktookii namaa haadaa ooltan mee banadhaatii waan gaarii yaada haaraya wal jala laaltanii hojjechuu odoon tahin yaada haaraya as baasaatii hojjadhaa kunoo nyaanni keenya geeffame erga ibiddi jala dhaamee jedheellee akkana ta'ee jira nagaatti horaa bulaa laayikii odoon godhin hin bayinaa namni dagattan